Baga ayyaana waggaa haaraa geessanii bara 2022 baga Waaqayyo isin ga'e yeroo darbe hundumaa yookaan 2021 keessatti inni karaa hundumaa waan hundumaatiin isin gargaare ni nu gargaare Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Irreen gargaarsa Waaqayyo inni gaariin hunduma keenyaa wajjiniin ta'ee nu geggeessee fidee iddoo kanaan nu ga'e. Geggeessaan Waaqayyo immoo kan waggaa tokko kan waggaa lamaa miti. Bara nu isan beennettis bara nuyi isa malee jiraanne hundumaattis bara nuyi karaa mataa keenyaarra deemne hundumaattis eegumsi Waaqayyoo nu hunduma keenyaa wajjiniin ture. Ammas nu duukaa jira. Boris amma bara baraatti nu wajjiniin ta'a. Waaqayyo har'a duwwaa laalee waan godhu, har'a duwwaa laalee waan hojjetu akeekaaf sagantaa qaba. Nama hundumaarratti immoo akeekaaf sagantaa waan qabuufi hamma iddoo sanaan ga'utti namoota isan beennellee eegeetu geggeesseetu gargaareetu gara kanatti gara isa beekuutti gara isaa wajjin jiraachuutti gara isaan geggeeffamuutti isa fida. Kanaaf bara nuyi dhalannee kaasee isa amma ammaatti nu baatee nu geggeesse Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Hundumti keessan baga geessanii wiishii isinii godhuun dhufne har'a garuu wiishiin eessaan nun ga'u, hawwiin iddoo kamiin nun ga'u. Kanaaf bara gaarii, bara guddinaa, bara ulfinaa isinii hawwuun dhufne akkamittiin gara sana ga'uun danda'ama isa jedhu dubbii Waaqayyoo keessaa isinii wajjiniin ilaaluudhaafan dhufe. Waldaa humna wangeelaa keessatti eda galgalaa wanta Waaqayyo waldaa keenyaan jedhu walii wajjin dhageenya irraa tarii isin hundumti keessanis akkasuma warri waldaa dhaqxanii warri waldaatti qabamtanii jirtanii waldaa keessan keessatti Waaqayyo waan hojjechuu barbaadu isinitti amma garuu akka dhuunfaa akka dimshaashumatti jechuudha akka walii galaatti ergaa bara kanaaf isinii ta'a jedhee itti yaade hafuuraan itti yaadeen gara keessan itti fiduudhaafi iddoo kana jira. Kanaaf na duukaa turaan isiniin jedha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo lama argan dubbisee booddee baay'ee waan gabaabaa isaanii isinitti dubbadha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 32 macaafa faarfannaa boqonnaa 32 lakkoofsa 8 irra isa jiruu fi ergaa Phaawulos qulqulluun warra Efesooniif erganii isinii dubbisa. Akkeedha. Waaqayyo waan gochuun siif ta'u si hubachiisaa, karaa irra deemuun siif ta'u sitti agarsiisaa, si gorsaa, sin gorsaa, ija kootiinis sin to'adhaa jedha. Waaqayyotu akkeedha. Maalidha? Tokko waan gochuun siif ta'u sin hubachiisaa, hubannaan sii kennaa. Inni lammaffaan karaa irra deemuun siif ta'u sittin agarsiisaa, sin geggeessa jechuu isaati. Inni sadaffaan sin gorsaa, inni arfaffaan immoo ija kootiin immoo sin to'adhaa. Maal jechuudha? Eegumsa koon sii kenna, eegumsi koo sirra jira, dallaan sitti ijaaraa. Utuu ani hin beekin hamaan dhufee si bira ga'uu hin danda'u. Maal attam dinqiidha kun? Waaqayyo ijoollee isaatiif waan gurguddaa kana jedha. Bara kamiin keessattu kuni bara 2022tti adda ta'ee kan nufotu hin taane barati Waaqayyo wajjin jiraattee isa kana hundumaa Waaqayyo irraa barbaaddu hundumaa keessatti Waaqayyo ilmaan isaatiif intaloota isaatiif kana godhuudhaaf kana provide gochuudhaaf yeroo hundumaa qophaadha. Halkanittis guyyaattis yeroottis yeroo malee guyyaa hundumaa torban hundumaa ji'a hundumaa waggaa hundumaa erga gaafati biyya lafaarra dhuftee kaatee hamma gaafa biyya lafaa keessaa deemtutti yoo barbaaddeeti yoo fedha kee ta'e kun yoo jaalala kee ta'e kun Waaqayyo kana hundumaa sii gochuudhaaf yeroo hundumaa qophaadha. Maqaan isaa bara baraanii kan eebbifame haa ta'u. Ammas bara 2022 kana maal siin jedha Waaqayyo? Maal siin jedha Waaqayyo? Hubannaan sii kennaa. Waan gochuuf siif ta'uun si hubachiisa. Baay'ee dinqiidha kun. Amma waan gaariidhaa fi waan gadhee keessaa gargar baasuun kiristiyaanota rakkisu. Namoota macaafa qulqulluutti amanan, namoota geggeessaa hafuura qulqulluu jala jiran, namoota Waaqayyoof bulan bitaman, namoota lammaffaa dhalachuu bira ga'anii maaltu gaariidha, maaltu gadheedha jedhanii gargar baasuun hin rakkisa jedhee yaadu. Rakkisa jedhee yaadu. Hojii hamaadhaa fi hojii qajeelaa gargar baasuun nama hin rakkisa jedhee yaadu. Waan qulqulluu waan xuriitti gargar baasuun nama rakkisa jedhee yaadu.
waan sirriin taane waan sirrii ta'etti gargar baasuuni baay'ee nama rakkisuu dhiisuu danda'a. Warrumti waaqayyo malee jiraatanu beeku kan ejji sirrii akka hin taane beeku, hanni sirrii akka hin taane beeku, sobi sirrii akka hin taane beeku, ajjeechaan sirrii akka hin taane beeku, nama loluun sirrii akka hin taane beeku, qabeenya namaa barbaaduun kan ofii godhachuun sirrii akka hin taane beeku, musinnaan sirrii akka hin taane beeku, sobaan namarratti dhugaa ba'uun sirrii akka hin taane beeku. Subconsciousiin namaa isa kana beeka. Waalifi waaqayyo nama keessatti kana uume waan ta'eef. Nama keessatti kana uume waan ta'eef. Warri seerri kennameef seeraan itti faradama. Warri seerri isaanii kennamne immoo seera malee itti faradama. Sammuu isaaniitu jedha ergamaan Phaawulos warra Qorontosiin. Sammuu isaaniitu isaanitti farachiisaa warra Roomeetiin ifama. Sammuu isaaniitu keessa namaa kaa'e jechuudha waaqayyo san beeka jechuudha namni hundumtuu waan sirrii hin taane hundumtuu amantaan hundumtuus isa kana hin barsiisu. Seerri mootummaas isa kana qajeelchuudhaafitu ala sana jira jechuudha. Seerri mootummaas seerri tumamee namni seera kanarra darbe hundumtuu hin adabamaa jedhamee namaaf nama gidduutti seerri kaa'amee namoota akkamittiin akka isaa walii wajjiniin jiraachuun irra jiru tumamee jira jechuudha. Kanaaf amma waan gaariif waan gadi adda baasuu badaa nama rakkisu. Maaltu nama rakkisa? Waan gaariidhaa fi waan baay'ee gaarii. Waan gaariidhaa fi waan gaarii keessaa immoo waan siif si barbaachisu. Waan gaarii hundumtuu sin barbaachisu. Waan gaarii hundumtuu kan kee miti. Kan kee kan ta'e achi keessa jira. Wanta itti uumamte jira. Wanta hojjechuun sirra jiraatu jira. Yeroo dizaayinsi godhe waaqayyo yeroo si hojjete waaqayyo parpazii ittiin si hojjete qaba. Karaa kee wanta hojjetamuun irra jiru jira. Charity organization dhibba meeqatu ala kana jira yookaan koo meeqatu ala kana jira hundumaa irratti investi gochuun sirra hin jiru. Waldaa kumaatamaan lakkaa'amantu ala kana jira waldaan dhumaa dhaquu hin dandeessu. Barsiisaan wangeelaa nama baay'ee jira barsiisaa kana hundumaa duukaa bu'uu hin dandeessu. Namarraa dhageessu, namarraa bartu, nama duukaa buutu, nama duukaa deemtu, namoota muraasa qabaachuun sirra jira. Kanaaf amma waaqayyo maal jedha? Sin hubachiisa amma gaa waan baay'ee sana keessaa attamittiin isaan keetii adda baaftee barta. Waan gaarii 2022 keessa jiru keessaa isa gaarii ta'e isa gara yaada waaqayyootti si geessu isa tarkaanfii tokko gara fuulduraatti si butu isa waaqayyo wajjin walitti si fidu akka hojjettu isa waaqayyo barbaadu sana sin hubachiisa. Bizinesi hundumtuu gaariidha garuu bizinesa kamirratti akka milkooftuu fi hubannaa waaqayyoo si barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo maal jedhaara? Waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara kana keessa utuu yeroon kee hin badin utuu guyyaan kee hin badin utuu horiin kee hin dhumin utuu humni kee hin dhumin waaqayyo waan siif ta'u waan hojjechuun sirra jiru waan gochuun sirra jiru waan jiraachuun sirra jiru waan ta'uun sirra jiru waan deddeebi'uun sirra jiru waan keessaa hirmaachuun sirra jiru waaqayyo si haa hubachiisu. Bara kana keessa hubannaan waaqayyo sitti hin hir'atin. Hubannaadhaan bahi hubannaadhaan gali. Hubannaadhaan oolu hubannaadhaan buli. Hubannaadhaan deddeebi hubannaadhaan jiraadhu. Waaqayyo hubannaa siif haa kennu. Murattee Itiyoophiyaatiin Filiphos akka jedhe waan dubbisaa jirtu kan hubattaa jedhe. Waan dubbisaa jirtu kan. Macaafa dubbisuun gahaa miti hubachuudha. Macaafa dubbisuun gahaa miti hubachuudha. Waldaa dhaquun gahaa miti hubachuudha. Sinii galee waaqayyoon duukaa deemuun gahaa miti waaqayyoon hubachuutu nurra jira. Gaa'ela keessa jiraachuun gahaa miti gaa'ela hubachuutu nurra jira. Wanti hundumtuu hubannaadhaan ta'uutu irra jira firoota ko. Hubannaan baay'ee barbaachisaadha. Utuu namni naan ibsin, utuu namni naan hiikin, utuu namni naan barsiisin, utuu namni natti himini akkamittiin nan hubachuu danda'adhe. Murattiin Itoophiyaa sun. Sinii galee ministeera maallaqaati faayinaansii biyyattii irraa hojjeta. Nama sadarkaa guddaa irra jirudha. Nama maallaqa gaarii qabudha. Garuu maaliin beeku hubannaan qabu waan dubbisaa jiru sanaaf. Waaqayyo bara kana keessa hubannaa isiniif haa kennu firoota. Ofumaa fakkeessaa akka hin jiraannetti dubbisaa jira garuu hin hubatu. Sinii galee namni sarguu dubbisaa jiradhaan. Namni sargu mana barumsaa dhaqaa jiran. Namni sargu hojjetaa jiran. Namni sargu horii qaban. Namni sargu waldaa dhaqaa jiran. Namni sargu tajaajilaadhaan. Namni sargu waan inni godhaa aktiivitii isaa himaa jira. Aktiivitii miti amma firoota koo waaqayyo ija isinitti godhu bara kana haalelluuyaa. Ija isinitti godhu. Biizii ta'uu miti waansa. Biizii ta'uu miti.
Ire ija godhachuudha. Kanaafiyyuu akka jedhe Waaqayyo waan gochuun siif ta'uu si hubachiisa. Ameen. Waaqayyo waan gochuun nu ta'uu nu hubachiisu. Karaa irra deemuun siif ta'uu sittan agarsiisa. Erga hubannaa sii kennee booddee immoo fakkeenyaaf asii kaatanii magaalaa tokko kaatanii magaalaa tokko yoo dhaquu barbaaddanii magaalaa sana dhaquudhaaf karaa baay'eetu jira. Karaa baay'eetu jira. Karaan kun hundumtuu immoo asii nu baasanii iddoo nu dhaquu dandeenyu iddoo nu dhaquu barbaannu sana irrattis iddoo nu dhaquu barbaannu sanaan nu ga'u. Ammas inni kun ga'a miti. Karaan nu irra deemnu iyyuu baay'ee barbaachisaadha. Inni galeera. Karaa 20 jira yoo ta'e 20 sun nu gargaaru nu. Karaa 20 irra deemuun nurra hin jiru. Si'a tokko GPS'n keenya yeroo karaan keenya karaa nu irra filannee irra deemaa jiru sun crowded ta'u yookaan accidentiin jiraatee rush hour ta'e yeroo karichi cuqqaalamaa ta'u optionii biraa nuu kenna. Karaa kanarra deemuu barbaaddaay karaa kanarra yoo deemte daqiiqaa manaa seevii gootaa hidheetu filannoo nuu kenna. Egaa karaan irra deeman baay'eetu jira jechuudha. Karaa irra deeman baay'eetu jira. Waaqayyo garuu akka jedhu karaa irra deemuun sirra jiru sittan agarsiisa. Maaliif karaa sana irratti si wantoota si barbaachisantu qophaa'ee jira waan ta'eef. Abrahaamin yaadadhaa. Gaarri hundumtuu irratti aarsaan dhiyeeffamuu hin danda'a. Gaara hundumaa irratti aarsaan dhiyeeffamuu hin danda'a. Waaqayyo garuu gaara sitti agarsiisu yaabbattee achirratti aarsaa naa dhiyeessita jedheen. Maaliif gaara sana irratti Waaqayyo waa qopheesseera. Maal qopheesseera? Hoolaa qalmaa iddoo Yisihaaq kan qalamu hoolaan biraa qophaa'eetu jira. Hoolaan sun kan Waaqayyo qopheesse irratti gaara tokko duwwaa irratti. Gaara barbaada yoo yaabe Abrahaam kan Waaqayyo barbaadu aarsaadhaati. Yoo jedhe Abrahaam maal godhee gala? Ilma isaa qalee gala. Kana jechuun maanni ajandaa Waaqayyo Abrahaam irra jirutu badaa jechuudha. Ajandaa Waaqayyo Yisihaaq irra jirutu badaa jechuudha. Ajandaa Waaqayyo isa isaan lamaanitti rarra'ee jiru. Ilaala Israa'eloota. Ilaala Daawud fa'a. Ilaala Salamoon fa'a. Ilaala Kiristoos fa'a. Kan hundumaa rarra'ee Abrahaamitti waan ta'eef ajandaa Waaqayyo Abrahaam irratti jirutu bada waan ta'eef Waaqayyo immoo kanaa jedhee wantoota hundumaa toora galchee kaa'ee jira waan ta'eef puzzliin Waaqayyo sun sirriitti taphatamuutu irra jira. Abrahaam gaara barbaada yaabee meerree Waaqayyo kunoo akkas yoo jedhee hin komatamu Waaqayyo. Kanaaf akka jedhe Waaqayyo karaa irra deemuun sirra jiru sittan agarsiisa. Karaa sana irratti namni si gargaaru achi dhaabateera ta'a. Namni harka si qabee iddoo isa taanuun si ga'u. Namni bishaan sii kennu karicha irra jira ta'a. Amma fakkeenyaaf warri keessumatti maraatoonii fiiganii karaa isaan irra fiiganii sararameetu cufamee akka konkolaataa irra hin dabarre godhameetu poolisiidhaan eegsifama. Isinii galee karaa sana keessaa ba'ee karaa biraarra yoo fiige disqualify ta'a. Tokko taphichuma keessaa ba'a. Lama namichi kun utuu fiigu makiinaadhaan rukutamee konkolaataadhaan rukutamee du'uu danda'a. Karaa inni irra fiiguudhaaf qophaa'eera maal ta'eera? Konkolaataan akka irra hin deemne godhameera. Namni biraan akka irra hin deemne godhameera. Yoo karicharra namooti bishaan kennaniif maal ta'aniiru qophaa'anii jiru. Kanaaf yoo dheebote karaa dheeraa fiiga waan ta'eef yoo dheebote waan ittiin qoonqoosaa laaffifatu bishaanii namooti baatanii karaa dura dhaabatan jiru jechuudha. Yoo inni kufe karaa irratti namoota achirraa kaasanii isa gargaaranii isa yaalanii yoo inni cabe sadi dhiibanii fuudhanii dhaqanii lafa inni itti gargaarsa argachuu danda'uun isa geessanii konkolaattonni ogeessonni fayyaadhaa maal ta'anii jiru? Karicha irratti qophaa'anii karicha irra guutanii jiru. Namichi kun karaa biraa yoo fiigee iddoo biraatti dhaqee yoo kufee namni iddoo sanaa isa kaasu hin jiru du'ee achitti hafuu danda'a. Yoo dheebote namni bishaan kennuuf hin jiru. Konkolaataan dhufee isa rukutuu danda'a. Nama biraatii wajjin dhaqee walitti bu'uu danda'a. Kana duwwaayyuu immoo miti disqualify ta'ee tapha sana keessaa fiigicha sana keessaa dorgommii sana keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maal jedhe? Karaa irra deemuun sii ta'uu sittan agarsiisa. Hubannaan sii kenna. Hubannaa sanaan maal bartati? Destiny kee barta. Garatti Waaqayyo si barbaadu barta. Waan kumaatama gaarii ala kana jiran keessaa
iddoo itti si barbaadu waan si malee hojjetamne lafatti jabaay'ee godhachuu dandeessu lafatti bu'aa baay'ee buusuu dandeessu lafatti ofii keetiifis eebba taate namoota biyya lafaarra jiran hundumaatiif eebba ta'uu dandeessutu hubannaadhaan sitti agarsiisa. Ergasii booddee immoo karaati irra deemtee achi geessu immoo sitti agarsiisa. Karaa sana irratti immoo Waaqayyo wantoota si barbaachisan hundumaa karicharra naqeera. Haaleluyyaa. Seeftiin karicharraa eegamaadha. Nyaati si barbaachisu karicharra jira. Dhugaatiin si barbaachisu karicharra jira. Namooti si barbaachisan karicharra jiru. Risoorsiin si barbaachisu karicharra jira. Uffati si barbaachisu karicharra jira. Yoo kufte kan si kaasu karicharra jira. Yoo karaarraa gorte ergamaan karaatti si deebisu karicharra jira. Ergamoonni Waaqayyoodhaa karicharra hiriiranii jiru. Hafuurri qulqulluun si gargaaruudhaaf karicharra jira. Haaleluyyaa. Maas igalabajiyaa. Kanaaf akkeedhe Waaqayyo karaarra deemuu sii ta'uu sittan agarsiisa. Siin jedhe Waaqayyo. Sin gorsa mo'edhe. Sin gorsa. Baay'ee barbaachisaadha. Gorsi Waaqayyoodhaaf firoota koo. Gorsa Waaqayyootiin baanee gorsa Waaqayyootiin galla. Gorsa Waaqayyootiin oollee gorsa Waaqayyootiin bulla. Namni karaa deemuun dadhaba. Yeroo dadhabu gattaa'ee nu gorsa. Haaleluyyaa. Gattaa'ee nu gorsa. Yeroo nu abdii kutannu gattaa'ee nu gorsa nu jajjabeessa. Kanatu jira, kanatti adeemaa jirta. Karaa amma kana deemtee dhufteetta. Namoonni akka keetii kan kunoo kanaan dura akkas ta'an akka itti keessa darbanii akka itti milkaaniiru waan baay'eedhaan itti hafuurri qulqulluun dhufee nu gorsa. Sin gorsa. Gorsi Waaqayyoodhaa isinitti hin hir'atin firoota koo bara kana. Gorsi Waaqayyoodhaa isinitti hin hir'atin. Lafa gorsitoonni baay'atan jedha Macaafa Qulqulluun. Namooti nu gorsan nu baay'achuutu irra jira. Lafa gorsitoonni baay'atan ijaarsa jira. Lafa gorsitoonni baay'atan mo'icha jira. Lafa gorsitoonni baay'atan guddinatu itti fufa. Lafa gorsitoonni baay'atan nagaatu jira. Lafa gorsitoonni baay'atan jaalalatu jira. Lafa gorsitoonni baay'atan dafanii namooti karaatti deebi'u. Lafa gorsitoonni baay'atan dafanii namooti sirratu. Jireenyi keenya bu'aa bayii baay'ee qaba. Jireenya keessa kufaatiin jira. Jireenya keessa dadhabbiin jira. Jireenya keessa raaca'uun jira. Jireenya keessa dhukkubi jira. Jireenya keessa kisaaraan jira. Jireenya keessa hojiirraa ari'atamuun jira. Jireenya keessa namaa hojii wal dhabuun jira. Jireenyi bu'aa bayiidhaan guutuudha. Isaan kun hundumtu seexana miti. Seexanni ifataa oolla waan hundumaa. Seexana miti jireenya kun. Ol ba'uun gad bu'uun jireenya. Gaara ba'uun irraan gadee bu'uun jireenya. Wallaansoon jireenya keessa jira. Sinii galee jireenyumatu sababii cubbuudhaa akkas ta'e. Sababii cubbuudhaa jireenyumatu akkas ta'e. Isa keessatti maaltu si barbaachisa? Gorsa si barbaachisa. Waaqayyo moo keedu sin gorsaa sin jedhaara Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo na gorsuun qabaan. Waaqayyo na hubachiisuun qabaan. Waaqayyo karaa natti agarsiisuun qabaan. Waaqayyo akkasii qabdaatis. Bara 2022 kana keessa waan barbaade yoo ta'e barichi sin gorsaan jedha Waaqayyo. Waan barbaade yoo ta'e barichi sin hubachiisaan jedha Waaqayyo. Waan barbaade yoo ta'e barichaan karaatti irra deemuun sirra jiru sittan agarsiisa. Maanni barichi yoo ta'an barichi baramaa kanuu bakka. Raajii biraan barbaachisu, maggalaxii fiduun barbaachisu kuni, sinii galee mul'ata wayii arguun barbaachisu, baroonni hammaataa deemu. Barri 2022 baroota kanan dura darbanii wajjin hammami ammeenyi isaa yoo ittan hin caala. Maaliif dabalaa deema ammeenya isaa? Guyyoonni keessan kun gadheedha Macaafa Qulqulluun. Waggoottan 2000 darbanii kaasee inni ergaan Phaawulos dubbatu guyyoonni keenya hundumtuu maanni gadheedha, gadhaa deemu, hammaataa deemu, ulfaataa deemu. Dhiiree nummoo isaan gararraatti ol baanee jiraataa deemna. Haaleluyyaa. Isaan bitaa deemna. Isaan irra hojjetaa deemna. Hammeenya isaan keessa jiru hundumaa caballaqaa deemna. Hammeenya isaan keessa jiru hundumaa burussaa deemna. Maaliin? Hubannaa Waaqayyootiin. Maaliin? Karaa Waaqayyoo nutti agarsiisuun. Maaliin? Gorsa Waaqayyootiin. Inni arfaffaanii ija kootiin immoo sin to'adhaa. Ija kootiin immoo sin to'adhaa. Protectionii koo sii kenna. Eegumsi koo sitti naqatu. Halkanitti guyyaatti yerootti yeroo malee yeroo hundumaa sin eega. Keessaan bahin malee eegumsa koo keessa. Dallaan sitti ijaara. Amma Iyyoobiin seexanni Iyyoobiin waa'ee Iyyoob maa jedhee dallaatti ijaarte ati Iyyoobitti jedhee. Iyyoob beekaa laata dallaan itti ijaaramee akka jiru. Beektaa laata dallaan Waaqayyoo sitti ijaaramee akka jiru.
dallaa waaqayyootu nutti ijaaramee jira nun maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dallaa waaqayyootu sitti ijaaramee jira obboleessa koo obboleettii koo harmee koo abbee koo kabajamoota namoota waaqayyoo gooftaatti kan jaallatamtan qulqulloota dallaan waaqayyoo sinitti ijaaramee jira maaliin dhiigaan dhiiga Yesuus Kiristoosiin dallaan nutti ijaarame. Sini galee warri kan Kiristoos taanee isatti cuubamne maal taaneerra Kiristoosiin akka uffataatti uffanneerra. Maddaa sibiilaa akka qajeelummaa akka maddaa sibiilaatti uffadhaa jedha ergamaan Phaawulos warra Efesooniin. Qajeelummaa akka maalitti akka maddaa sibiilaatti maddaa sibiilaa immoo boodeen diina biraa dhufu hundumtuu akka inni si waraanne godha rukuteetu deebi'a. Maal uffadhaa? Qajeelummaa uffadhaa. Qajeelummaa maali? Qajeelummaa sakaraa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nuu kenname sana yeroo uffannu inni maaninni inni eegumsa waaqayyooti. Yeroo qajeelummaa uffannu yaanni hamaan dhufee nu keessan galu. Hafuurri hamaan dhufee nu keessan galu. Maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame waan gurguddaa afur si hubachiisaa dha waaqayyo. Lammaffaa immoo karaarra deemuun siif ta'u sittan agarsiisaa. Sadaffaa immoo sin gorsaa. Arfaffaa immoo maalan godhadhee ija kootiin sin to'adhaa. Karaatirra deemtu hundumaatti si wajjinan ta'a. Hamaan dhufee si miidhuu hin danda'u. Kumni tokko mirga keetti kumni kudhanis bitaa keetti yoo kufanii sirra garuu hamaan hin ga'u. Eegumsa waaqayyoo sirra jira. Kanaafitu faarfataan sun akka jedhe dhiibuu dukkanaaf sodaachisaa keessa yoo na deemu dhiibuu du'aa keessa yoo na deemu hamaan natti dhufa dheen sodaadhu. Iddoo seeftiin jiru hin jenne. Dhiibuu du'aa keessa yoo na deemu dhiibuchi dhiibuu maaliiti? Dhiibuu du'aati. Dukkana limixii keessa yoo na deemu lafa nama sodaachisu lafa nama yaaddeessu keessa yoo na deemu hamaan natti dhufa dheen sodaadhu maaliif jennaan tiksee koon beekaa. Hallelujah. Tiksee koon beekaa. Firoota koo koovidiinis yoo ta'e wanti haaraanis deebi'ee 2022 keessa yoo dhufe hammeenyi yoo biyya lafaa irratti dhufe laftis yoo sochoote samiin yoo raafame ikoonomiin yoo kolaapse godhe kiraayisisiin yoo hammaate bitaatti mirgatti muddami yoo dhufe muddami guddaan isaa yoo ta'e yeroo hundumaa ijoollee isaatiif markaba qaba waaqayyo. Noo'eef markaba qopheessee bishaan badiisaa keessaa oolche. Maqaan waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Eegumsi waaqayyoodhaa nurra jira. Sagalee waaqayyoo iddoo tokko isinii dabaleetanii asuma irratti gudunfaa Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaasee waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa. Nagaan waaqayyoo ni hubannaa nama hundumaa caalusi karaa Kiristoos garaa keessaniif yaada keessaniin eega. Ammas yaa obboloota koo waa'ee waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waa'ee qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaada. Waan sadii isinitti fixe. Tokko yaaddeeyna jedhuudha. Yaaddeeyna amma waaqayyoo waan afur nutti meera. Kanaaf hoore yaaddeeynati. Inni maal si godha? Si hubachiisa. Inni maal si godha? Sitti agarsiisa. Inni maal si godha? Si gorsa. Inni maal si godha? Si eega. Kanaaf hoore ofirraa bu'iiti. Ittoof gatiiti. Sodaa malee, yaaddoo malee. Maal ta'innaa laata waa'een borii utuu hin jedhin. Maal ta'innaa laata waa'een borii. Maal ta'innaa laata waa'een ijoollee kooti. Maal ta'innaa laata waa'een gaa'ela kooti. Maal ta'innaa laata waa'een hojii kooti. Maal ta'innaa laata waa'een jireenya kooti. Maal ta'innaa laata waa'een bultoo kooti utuu hin jedhin. Maal ta'innaa laata waa'een dhimma kooti utuu hin jedhin. Yaaddoo malee waaqayyo kee dura jiraadha. Kana barbaada waaqayyo. Lammaffaa waan isin barbaachisu himataa fi kadhataanii waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee jedha. Maal gootu? Waan si barbaachisu. Maal barbaadu? Waan si barbaachisu list out godhi. Listii godhi gadi barreessi. Wanta si barbaachisu. Wanta si barbaachisu. Wanta si barbaachisu. Maal godhi barreessiitii kadhataan kadhadhu waaqayyoon himataan taa'iitii waaqayyotti himadhu. Akka sana masitti haasaarutti waaqayyo wajjin taa'i. Ilaana bira jira waaqayyo jedhii yaadiiti. Ilaana keessa jira waaqayyo jedhii yaadiiti. Ilaana wajjin jira waaqayyo jedhii yaadiiti. Itti mitaa'iiti. Kadhataa fi himataan jira macaafa qulqulluun.
waan isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee beekamaa godhaa waaqayyo duratti. Ilaa kun na barbaachisa tokko, ilaa kun na barbaachisa lama, ilaa kun na barbaachisa sadii, ilaa kun na barbaachisa afur. Wantoota isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa. Kana malee yaaddeena yaaddoo hin jibba waaqayyo. Inni immoo waa godhadha yeroo sana. Waaqayyoonni nagaa kennu immoo nagaa isa sammuu namaa gararraa ta'e kenneetu garaa keef yaada kee eega. Abeet abeet abeet. Nagaadhaan isin eega waaqayyo. Nagaadhaan. Nagaa fideetu isin dhangalaasa. Sammuun keessan akka inni hin baannannetti gara akka inni hin facaanetti. Yaadni keessan yaada hin taane, yaada waa'ee hin baafne, yaada biyyan gargaarre, yaada dhalootan gargaarre, yaada saban gargaarre, yaada waldaan gargaarre, yaada riyaan gargaarre, yaada sin gargaarre akka hin taanetti yaada kee eega waaqayyo. Yaada keessan eegu waaqayyo. Garaan namaa hamaadha nama caafee qulqulluun. Yoo eegumsa waaqayyoo qabaate malee garaa keessanini eegadha maaliif nagaadhaan. Garaan namaa hamaadha. Baay'ee hamaadha. Bofni hamaadha. Garaan namaa garuu baay'ee hamaadha. Kanaafuu garaa keenya ni hamaan nagaa waaqayyoo barbaada. Hammam yoo gaarii taate nama beekiyati. Hammam yoo gaarii taate yoo maal hin taane ta'e yoo nagaa waaqayyootti garaa kee laanni ta'e. Kanaaf ergamaan Phaawulos warra Filiphisiiyus kanaani nuyi garaasa Yesuus Kiristoos qaba ture qabna. Garaan keenya jijjiiramee garaa Kiristoos ta'e jechuudha. Yoo garaa Kiristoos hin qabaanne garaa namaatiin waan gaarii namaa yaaduu hin dandeenyu. Kanaaf garaa Kiristoos nu barbaachisa. Garaa Kiristoos immoo ta'a nagaa waaqayyootiinitu garaan keenya eegamuudhaan. Isa booddee akka waa'ee waan dhugaa, waa'ee waan ulfina qabu, waa'ee waan qajeelaatti lakkaa'amu, waa'ee waan gaarii ta'e, waa'ee waan dhaga'uunsaa namatti tolu, waan gurratti tolu yaadaa jedha. Isinii galeeraa? Yaaduutu nurraa jechuudha. Yaaddanii beektu isin 2022 har'ara dhaabadhaati yaadaa. Guyyaa 365 kana maal goota? Yaadi har'a. Waa'ee maalii yaadda? Waa'ee waan dhugaa ta'e, waa'ee waan qulqulluu ta'e, waa'ee waan qajeelaatti lakkaa'amu, waa'ee waan gurratti tolu, waa'ee waan ulfina qabu, waa'ee waan biyya gargaaru, waa'ee waan saba gargaaru, waa'ee waan macaafa qulqulluu irratti caafamee jiru, waa'ee waan ati itti dhalattee wajjiniin maachii godhu yaadi. Yaada bara kana maal goota? Maal goota biyyoota 365 waaqayyo sii kenne kana maal gochuuf jette? Maal gochuuf jette? Isinii galee maayini isinii barre kun? Maayini isinii barre kun? Bara ol ka'uuti difaayin godhaa maanni ol ka'uun? Maanni ol ka'uun? Maa jechuun ol ka'u jechuun? Amma waldaatti yeroo dubbannu bara ol ka'uu tennee dubban. Tokkoon namaa garuu ol ka'uu jechuun maal jechuudha anaafi? Maaliin ol ka'a? Maaliin ol ka'a? Maal irratti ol ka'a? Ispesifaayii ta'uutu irra jira jechuudha. Isinii galee jala murree sirriitti ol ka'uu jechuun yeroo ol ka'uu jennu maal jechuu akka ta'e beekuutu nurra jira. Amma bara kana kaayyoon koo abbaa manaa gaarii ta'uudha yoo jenne maaliin? Maaliin? Akkamittiin abbaa manaa gaarii ta'uuf yaaddeerti? Beekamuutu irra jira jechuudha yookaan sa'aatii dheeraa maatii koo wajjin dabarsa. Isinii galee waan itti gaarii ta'uu barbaaddu sana fiduu sirra jechuudha. Waan itti gaarii ta'uu barbaaddu sana. Barri kun bara guddinaati yeroo jettu maaliin guddachuu barbaadda? Yoo kanaanin guddachuu barbaada jettee lafan keessu yoo ta'e meejarii gochuu hin dandeessu. Safaruu hin dandeessu, lakkaa'uu hin dandeessu. Inni ati jette sun ta'eera moo hin taaneen beektu. Jireenyi haduulii sitti ta'a, naannoo sitti ta'a. Kanaafuu baricha bayeessa goone beekuun gaarii. Yaada waa'ee waan dhugaa ta'e maanni dhugaan siif? Waa'ee waan qulqulluu ta'e caafi qulqulluun kaan nu gorsu. Tokko yaaddayina, lama waan hundumaa waaqa kee duratti beekamaa akka inni ta'u godhi. Sadaffaa nagaa waaqayyootiin yaada keef garaa kee eegi. Isaan kun si balleessu. Yaadni kee gadhee taanaan hin badda. Yaadni kee gadhee taanaan hin badda. Garaan kee hamaa taanaan hin badda. Si fuudhee isaan kun diina keenya lamaan nu balleessu jiran. Nu balleessu. Kanaafuu yaada kee manaaj godhi. Yaada kee biti. Waan yaaduun sirra jiru sana dallaa itti ijaari yaada keetti.
nagaa waaqayyootiin dallaa itti ijaariitii eessa keessatti yaaduun akkasirra jiru waan dhugaa ta'e keessatti sinii galee waan dhugaa ta'e keessatti waan qulqulluu ta'e keessatti waan ulfina qabu keessatti waan gurra namaatti tolu keessatti wantoota akkasii keessatti yaadni keenya eegamee sararaa kana darbee yaaduun danda'anii sarkilii kana darbee yaaduun danda'anii iseedhu dallaa naannessinee itti ijaaruun baay'ee gaariidha. Yoo akkas taatan barri kun bara dinqiidha. Haaleluyyaa. Waaqayyoo bara keessana eebbisu. Waaqayyo jireenya keessana eebbisu. Guyyoonni keessan, torbanoonni keessan, ji'oonni keessan guutummaan waggaa kanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin isiniif eebbifamu. Waaqayyo hubannaa siif kennu. Ogummaadhaaf beekumsa Waaqayyo siif kennu. Karaarra deemuun sirra jiru Waaqayyo sitti agarsiisu. Waaqayyo yeroo ati barbaaddutti gorsa sin dhowwatin. Eegumsi Waaqayyoodhaa yeroo hundumaa si wajjiniin haa ta'u. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Nagaatti naa tura.